ulfaadha hundi keessanuu warra asitti argamtan maatii obbo Kabir Hussein jajjabina hunduma keenyaaf akkanuu kennuun hawwa. Egaa har'a hundoo akka dubbate Kabir Hussein namni muraasti qofa kan beeku otoo hin ta'in namni xinnaan namni guddaan dargaggeessi jaarsi jaartiin nama beeku. Kabir Hussein abbaa keenya, Kabir Hussein hiriyyaa keenya, hunda keenyatti nama dhihoo jiru. An nama dhiheenyatti illee beeku. Kabir Hussein wallaalummaarraa daldalummaarraa ka'ee sadarkaa kanarra nama daldalummaadhaan sadarkaa kana gahe qofa otoo hin ta'in ani karaa biraan beeka. Kabir Hussein nama bu'aaf jedhee hojjetu otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee amma gaafa lubbuun isaa dabartuutti nama Oromoof quuqamu, nama sabaaf quuqamu, nama gootummaa qabu, nama lammii qabu, nama amanamaa akkasiiti Kabir Hussein. Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa tokko isatiin halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalageeru, nama guddaa, nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in, gosa isaa qofa otoo hin ta'in, har'a Kabir Husseiniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii Rabbiin namaa kenna. Qabeenya miti, gosa miti, fira miti. Humna keenyaa ol etuu dhabuu baanne Kabir Husseiniin nutti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabir Hussein irraa waa baay'ee baran. Kabir Hussein qabeenya guddaa ta'uu qabu guyyaa tokko isaa bashannanu argeen beekuan. Isaa boqotu argeen beekuan. Yeroo hunda etuu dhaaruu, etuu gubatu, etuu fiiguu. Isin warra mootummaadha jedhee nu sodaateen beeku. Kanan godhiinaa, kana hojjedhaa jedheen nama ija jabinaan namatti dubbatu, nama sirreessu Kabir Hussein. Kanaaf dhugumaan nama dhalatee nyaatee du'e miti Kabir Hussein. Maatii isaaf, gosa isaaf, saba Oromoodhaaf waa guddaa hojjete nama du'e, nama boqote. Kanaafuu isarraa waa guddaa baranna. Etuu dhabuu baanne nutti tola. Oromoon nama guddaa, nama jabaa, nama cimaadhaaf dengaddina. Ammas Rabbiin umurii isaanii akka inni dhumaaru hawwa fayyaa ta'a. Obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidantii Oromiyaa, kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Ministeera Ittisa Biyyaa, kabajamoo Obbo Abbaa Duulaa Pirezidantii duraanii fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa, maatii firaattan jaallan Obbo Kabir Hussein hiree kanaan uummanni Oromootii fi uummanni Oromiyaa gadda guddaa isinirraa dhagameef Rabbi isin haa jajjabeessu jechuu barbaada. Kabir Hussein nama ture, nama namooma qabu, nama gosooma qabu, nama Oromummaa qabu, nama ture Kabir Hussein. Waa sadi qofarraan isinii hima waa'ee isaa. Waggaa 18 dura magaalaa irratti yeroo an baradhu naannoo Boolee sanitti mana wayii ijaarsisaan ture. Lafa amma hospitaala irratti dhaabbate kanarratti namni qal'aan wayii ganamaa galgala achuma dhaabata. Wardiyyaan see gaaf tokkotti dhiyaatee dubbifnaan abbaan qabeenyaa isa ta'uu yaadan. Hospitaala har'a namni ittiin maqaa isa dha'u kana bulokkeettii takka takkaan irra kaa'ee ijaare beeytu. Akka dureessatti hojjetaa itti ergee irraanaaf bira dhaabatee kana ragaan bahe. Waggoota dheeraa dur booda Ameerikatti waggaa ol agarru maaf kana gootee ati dureessa hojjetaa itti erguu dandeetta, waan biraa hojjetuu dandeetta, maaliif kana goote jennaan ani dureessa biyya alaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Awurooppaa Ameerikaa eeyyaa dhaqee wallaanamuu hin danda'a. Namni kiyya aantiin tiyya lafeen tiyya kaaga kiyya Rabbiin hireen kenniniif qabeenyan kenniniif
akka wal'aansa dhabee lubbuun isaan banneef hin taareedha takkatan. Talammata yeroo diinni qeerroo teenya fixaa ture sanitti yeroo nama keenya akka shunkurtitti kitifaasan turan san keessatti yeroo namni nu baqachaa ture san keessatti harka kiyyaan kan hin galmeessee itti erge qeerroo 1330 kaffaltii tokkoon maletti wallaansisee ture. Tana qofaa miti. Halkan tokko yoo an bilbiluufi mucaa tokko qaama hormaatarra dhaame kafincaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Huseen. Abbaa qeerroo ture jazaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa irreecharra nama keenya fixan bilbila banaan odoo an sodaadhuuf joolleen lubbuun hafte akka hin dhumne dafaa gannaa ergaa jedhin jedhe. Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa, nama guddaa, nama ummata keenyaaf waan baay'ee hojjete, nama ummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjete. Takka kolfaa takka isin hima. Biyya alaa dhufee wal agarreet yeroo asii qeerroon qabsootti turte san keessatti odoo naaf inni hojii teenyee Dr. Guddataan nu bira jira. Anala taa'ee waa babarreessa. Odoo an achi taa'ee waa babarreessu qabeenya isaa ijoolleen gubde. Ani hin beekne nan maxxansa. Booda yoo laalu qabeenya isaati. Rifadhee dhaqee dhiifama gaafadhe. Jawaar naan jedhe ummata Oromootiif taanan qabeenya kiyyaa anu haa gubadhu naan jedhe Kabiir Huseen. Nama akkasii ture Kabiir Huseen. Nama guddaa dhabne, nama dhabne, nama lafee qabu dhabne, nama dhuga qabu dhabne, nama oromummaa qabu, nama qabeenya isaa qusachuu qofa osoo hin ta'in hayyummaa isaatiin waan beekuun gaaf tokko osoo of hin jedhin akka mukaatitti goggogee nulatnee bareennee mataa ol qabannee akka deemnuuf gootota asiin nugaan keessa waan ta'aniif Kabiir Huseen Oromiyaa fi Oromoon bara baraan yaadatti wanni handaamu ilmaan isaaniitiif maatii isaaniitiif hiriyoota isaaniitiif munni isaan dhaaban akka hin toolagne hospitaalli isaan dhaaban akka hin jeene akka hin cuqamne hawwiin isaan Oromoof Oromiyaa qaban utuuba akka hin deebine tana amaanaa isinin jaa rabbi isin haa jajjabeessu. Kabiir keenya abbaa kiyya rabbi jannataan haa qananiisu. Taaddasaa Birrutti haa dabalu, Elemoo Qilxutti haa dabalu jedhanii galatooma.